sirnoonni darban sirna walqixxummaan sabaaf sablammiitti kabajamu osoo hin taane sirna seenessi qeenxeen itti leellifamu ture. Seenessi waloon jiraatus seenaan haqaaqame mootota abbaa lafaa irree fi saamtotaa fi qeenxeen katabamaa ture. Seenessi qeenxeen tures saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattii irratti miidhaawwan hedduu qaqqabsiisaa ture. Oromoon maan jedhan garaa achi dhuftee galaana diimaa dhuftee jedhan. Ammoo yoo Oromoon galaan diimaa dhuftu guyyaan laftanarra jirru eenyuun laftan jira. Yakka bara mootii Minilik Alaqaa Asmeef, Alaqaa Taayyee fa'aan fi namoota isaan fakkaataniin kan barraa'edha jechuudha. Maayidhaaf nama barumsa qabeenya kan barraa'e hojiin kun daba guddaadha. Seenaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf yakka hojjetamedha. Maaliidhaaf Oromoon aangoo biyyummaa aangoo siyaasaa akka hin gaafanne biyya alaatii dhufee as qubate malee abbaa biyyaatii miti. Kanaaf aangoo gaafachuun qabu. Biyyis keenya adabatee taa'uu qaba ashkara keenya ta'ee jedhanii daba siyaasaati fi dinagdeeti kan raawwate yookaan immoo waraabessummaa siyaasa yeroo sanaati. Malee uummanni keenya durumaa qabeetas ture. Malee godaantuu miti. Adwaa irratti gabayyoo kan jedhamu jira. Fi taawuraarii gabayyoo jedhama. Gabayyooni maqaa abbaasaa amma dhiyeenyaatti iyyuu hin beekun turan. Gabayyoo በእውነት በሰፊው ገበያ የአድዋ ዕለት ይየዱ malee maqaa abbaasaa hin tuqan hin jiru jechaadha. Utuma jiruu hin jiru. Hayyoonni sirnoota darban kanneen keessatti seenessa waloo ijaaruu irratti shoorri isaan qaban gadi aanaa ture. Duraan saba kana akka kuushitti hin beeknee fi wallaalumaan barreessanii ragaa malee. Oromoon durii kaasee seenaa hojjetaa ture sabaaf sablammoonni seenaa keessa turaniiru. Garuu kan jallatee akkaataa seenaan sun itti dhiyaatu seeneffamadha. Seenaa moototaatu barreeffame. Seenaan moototaa sun immoo ajajaan barreeffamanii ture. Bara jiddu galeessaa Chronicles kan jedhaman Zeenaa Maawal kan jedhamantu barreeffame. Isaan maal jedhu Zeenaa Maawal warri barreessan kun azaajoonni kun Tsaafee Tizaazaat jedhamu warri ajajanii kan isaan ajajan waan mootiin barbaadu. Sunumayyuu guyyaa barreessaa oolanii gara galgalaan dhiyeessuuf waan barreessaa oolan haala oolmaa mootii. Wanti tokko wanti mufachiisu wanti dadhabina mootichaa agarsiisu jiran innasuma haaqama. Yookaan namicha sanatti tarkaanfii fudhatamee hari'ama. Amma lubbuutu ga'uu danda'a waan dadhabina isaa barreessan. Galaan sirnoota darban keessatti daneessummaa kan jedhamu afaaniin. Itoophiyaa irra darbeeyyuu seenaan injifannoo Adwaa kan uummattoota gurraachaatii jennu kun seenessa. So Adwa was the first multi-ethnic battle. Jedha barreessan tokko. Kana jechuun maali wareegama waloon kaffalleerra. Adeemsa keessa garuu seenaa barreeffame keessatti kaan keessaa dhiibamee keessatti akka mul'anne taasifame. Seenessa waloo dhabuuni sirna bulchiinsaa biyya kana keessatti garaagarummaa qixa sirriitiin keessummeessuu dhabuullee dhaaf carraa uumeera. Sababiinsaa seenaan barreeffamee jiru sabab sablammoota biyyattii hunda qixan gammachiisne wal komataa komii irratti kaasaatti kan isaan jiraatanii kun immoo gama tokkoon dhiibbaa sirna bulchiinsaa illee fideera. Kanaaf heddumina qixa sirriitiin keessummeessuu dhabuu keenyaaf illee sababa guddaadha jedhanii yaaduun danda'ama. Kanaaf sirni federaalizimii biyya kana keessatti waggoota dheeraadhaaf hojiirra oolaa ture. Maqaadhaaf sirna federaalizimii jedhamu malee bu'uuraan heddumina qixa sirriitiin keessummeessee seenaan sabab sablammoota biyyattii qajeelee akka barreeffamuuf illee carraa gaarii hin banne. Mootummaan jijjiiramaa walqixxummaa sabootaa, sablammootaa fi uummatootaatti amanuu erga aangoo qabatee seenessa qeenxee maqsee seenessa waloo hunda hammatu bu'uuressuun biyya hundaaf taatu hundaaf ijaaruu irratti argama. Biyya Itoophiyaa hunda fakkaattu hundaan hundarraa ijaaramte. Duudhaa waloomaa walitti fiduu danda'u hunda giddu galeessa godhatee kan ijaaramte seenaa akkasiitu seenessa walooti. Seenessa waloo ijaarsa biyyaa sabdaneettidha biyyattiin seenaa waloo sana ijaaruu qabna. Calqabeera muummichi ministeeraa waltajjii argatan hundumarratti waa'ee dhuma kanaa kaasu pirezidaantiin keenyas waa'ee dhuma kanaa kaasu
ijaaramaa jira, bu'uureessaa jirra. Mana barnootaa keessatti calqabaa jirra. Uummata keessatti calqabaa jirra. Kan akkanumatti itti fufne wal hubachuu dandeenya saba hundumaanuu isa seenaa koo duwwaadha jedhus barsiisuu dandeenya. Nutis immoo dhuguma hirmaannaa fi ijaarsa biyya kanaa keessatti akka Oromootti iddoo guddaa qabna. Isa xinnaa qabus immoo rikognaayiz goonee waliin deemne gaarii ta'a. Seenessa waloo ijaaramaa jiru keessatti hirmaannaan hayyootaas olaanaadha. Beekumsi iddoo adda addaa keessaa maddu walitti dhufee biyya cimtuu biyya guddoo ijaaruu danda'a waan ta'eef faayidaa sirna bulchiinsa haalli nu qabaachuu danda'a. Waan waloo uumuu kan dandeenyu yoo irratti walii galle qofa. Hayyoonni seenaa keessumattuu dhimma kanarratti irratti xiyyeeffamee deeggarsi mootummaa taasifamee fi hayyoonni akka biyyaatti walitti ba'anii seenessa waloo biyya kanaa yoo barreessanii dhalootaaf dabarsanii biyyi kun biyya jabduu taatee itti fufuu dandeessi. Hayyoota dinagdee hedduu isaanii qabna gama dinagdeetiin hayyoota seenaa hedduu qabna. Kanaaf seenaa nama barraa'ee jiru kun akkamitti sirrachuu danda'a? Sababiin isaa seenaa barraa'ee yeroo dheeraadhaaf turedha. Sammuu dhalootaa keessatti kan kalaqamedha. Kanaaf seenaa jal'atee biyaasdi ta'ee barreeffame kana sammuu dhalootaa keessatti kan kalaqame sirna barnootaa keessatti illee hammatamee yeroo dheeraadhaaf hundee kan godhate kana akkamitti sirreessina jedhanii irratti hojjechuun barbaachisaadha. Akkaataa baratameen osoo hin taane akkaataa sabaaf sablammoonni barbaadaniin seenessi waloon walqixxummaan keessatti dagaagee Itoophiyaa akka addunyaatti mul'isu ijaaramaa jira. Bulchoonni amma Itoophiyaa bulchaa jiran jechuudha. Itoophiyaa durii hin taane kan muuxatte, kan guddatte, kan jijjiiramte, kan biyya ollaa kanallee fakkaatte jechuudha. Kun argamudha yaadni. Kana fide jedheetiin amanaan. Kanaafis ijaarsa seenessa waloo biyyaaf daandii sirriin marii biyyaalessaati. Bu'aan marii biyyoolessaa inni guddaan anaaf fakkeenyaaf seenessa waloo kana mirkaneessu. Biyyi tun sabdaneettiidha. Sabdaneetti yeroo jennu immoo sabni adda addaa seenessa mataasaa qabaachuu akka danda'u hin amana. Garuu akka biyyaatti fi biyya jabduu taaneetti fufuudha immoo kan waloo kan irratti walii gallu qabaachuu qabna wajjin ijaarrachuu qabna ka jedhu sun barbaachisaadha jechuudha. Keessumaa walitti bu'iinsa yeroo dheeraa biyya kana keessatti godaannisa ta'ee ture hambisuudhaaf gahee guddaa akka qabu rakkoo xaxaa kaleessa biyya kana keessa ta'ee ture hambisuu akka danda'u tokkummaa biyyaalessaa tokkummaa uummata keenyaa tokkummaa Itoophiyaa itti fufsiisuuf gahee guddaa akka qabudha. Keessumaa rakkoo siyaasaa wal xaxaa siyaasaa kaleessa dheengada ture hambisuu keessatti gahee guddaa akka qabudha. Tokkummaan biyya kanaa iddootti akka deebi'u burjaajiin siyaasaa kaleessa ture raawwatee gar tokkotti akka dhufu nageenyi waaraan biyya kana keessatti mirkanaa'uu akka danda'u olaantummaan seeraa akka kabajamu biyyi kun nageenya waaraa keessatti akka isheen jiraattu misoomii biyya kana keessatti rakkoo ta'ee ture hudhaa ta'ee ture gara fuulduraatti itti fufuu akka danda'uuf gahee guddaa kan qabu ta'uu isaa mul'isa jechuudha. Biyya seenessa qeenxee keessaa baatee waloo ijaarrachuun guddina siyaasa dinagdee fi hawaasummaa cimaa galmeessisuun badhaatee fakkeenya taatee tumsa hunda keenyaan haa ijaarruun dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa.